Hangafoota oduu yaa'iin gadaa Arsii dhaddacha odaa murtii haaromsuudhaan murteewwan garaagaraa lallabe lammiileen Itoophiyaa 60 ol yakka qoricha sammuu nama hadoochanii shakkaman to'annoo jala oolan haleellaan diroonii Tigraay keessatti raawwatame gidduu galli ayitii barbadaa'e konfiraansiin tokkummaa Islaamaa idil addunyaa 40ffaan taariinitti ifatti baname balaa lolaa Neepaalaatti lubbuun namoota 177 ol galaafatamuun isaanii immoo gabaafameeti jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhe simbirangaa kunneen hangafoota oduu keenya galgala kanaati amma immoo gara bal'inaan qindeeffadhetti sin dabarsaa turtiin keessan nu faana ta'u. Yaa'iin gadaa Arsii dhaddacha odaa murtii haaromsuudhaan murteewwan garaagaraa lallabe yaa'iin gadaa Arsii sikkoo mandoo dhaddacha odaa murtii deebisanii dhaabuu fi haaromsuu irratti xiyyeeffate hagayya 18 hanga hagayya 20 bara 2018 ardaa jiilaa madda walaabuu keessatti geggeeffame yaa'ii kana irratti immoo dhaddacha murtii ardaa jiilaa madda walaabuu irratti murteewwan garaagaraa kan lallabame yoo ta'u dhaddachoonni murtee kana kan bananitti jiru sirna fuudhaa fi heeruma aadaa fi duudhaa Oromoo irratti immoo kan adda akkasirratu akkasumas immoo safuu fi safeeffannaa hawaasaa akka cimu murtaa'e godaansa seeraan alaa ilaalchisee immoo namni seeraan alaa nama biyya keessaa baase yookaan immoo godaanse gosa isatti immoo gumaan akka bahu himameeti jira akkasumas immoo nageenyi akka waaru bosonni lubbuu waan ta'eef immoo akka kunuunfamuuf eeggamu murtaa'e yaa'iin gadaa Arsii kunis immoo madda walaaboo bakka seenaa fi aadaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qabu ta'uu ibsuudhaan bakka jalqaba itti irreeffannaa akkasumas immoo bakka marii aadaa Oromoo ta'uu hubachisaniiru abbootiin gadaa Arsii akka ibsanitti ardaan jiilaa madda walaabuu bakka seerri gadaa bifa haarawaan itti sirreeffame ta'uu isaa itti tumamuu fi itti lallabamu ta'uu isaa himaniiru maddi walaabuu iddoo seenaa ardaa jiilaa aadaa amantaa siyaasaa fi leenjii fi tarsiimaa hawaasaa keessatti immoo gahee olaanaa qabu ta'us ibsan akka abbootiin gadaa jedhanitti immoo dhaddachi odaa murtii kun immoo dhiibbaa sirnoota darbaniin irraa kan ka'e waggoota 144 oliif immoo addaan citee ture yeroo ammaa kana garuu immoo ardaan jiilaa madda walaabuu haaromfamee gahee isaa duraanitti immoo akka deebi'uuf immoo hojiin garaagaraa hojjetamaa jiraachuu himan haaluma kanaan ardaan jiilaa madda walaabuu keessatti giddu galli aadaa madda walaabuu ijaaramuu fi misoomuuf kan jiru yoo ta'u yaa'iin gadaa Arsii sikkoo mandoo dhaddacha odaa murtii haaromsuun achuma keessatti immoo geggeessuu murteewwan garaagaraa lallabeera haaromsa dhaddacha odaa murtii kun immoo seera gadaa safuu fi safeeffannaa aadaa nageenyaa fi kunuunsa qabeenya uumamaa cimsuuf immoo tarkaanfiin barbaachisu ta'uu isaa ibsameeti jira. Lammiileen Itoophiyaa 60 ol yakka qoricha sammuu nama hadoochuun shakkaman to'annoo jala oolan Suudi Arabiyaa keessatti yakka qoricha sammuu nama hadoochan daddabarsuu fi geejjibuu walii wal qabatee baatii hagayyaa keessa qofa lammiileen Itoophiyaa 60 ol ta'an shakkamanii to'annoo jala ooluun gabaafameera. Akka Daayirektarrii waliigalaa eegdota daangaa Suudi Arabiyaa beeksisetti lammiileen Itoophiyaa 12 godinaalee Jaazaanii fi Asir keessatti immoo hojiiwwan 3 irratti immoo to'annoo jala ooluu isaa ibseeti jira. Lammiileen Itoophiyaa Suudii dabalatee immoo bulchiinsi Riyaad keessatti qoricha seeraan ala daddabarsan osoo jiran qabamuu isaanii gabaafame kun yeroo Suudi Arabiyaan yakka qoricha sammuu nama hadoochuu waliin wal qabatee adabbii du'aa cimsaa jirtutti kan raawwatame ta'uu himameera. Human Rights Watch akka ibsetti immoo ergaa gurraandhala bara kana keessa immoo hanga adoolessaatti yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 17 Suudi Arabiyaatti keessatti yakka qoricha sammuu nama hadoochanii walii wal qabatee ajjeefamuu ibsetti jira. Gama biraatiin maddeen BBCtti akka himanitti immoo yeroo ammaa kana lammiileen Itoophiyaa gara 200 ta'an Suudi Arabiyaa keessatti adabbii du'aa isaan irratti murtaa'uu isaa ibsameera. Haa ta'u malee lakkoofsi kunii fi odeeffannoon namoota adabbii du'aa eegaa jiran irratti immoo maddoota walabaa ta'an immoo guutumatti hin mirkanoofne lammiileen Itoophiyaa Suudi Arabiyaa keessaa yakka qoricha sammuu nama hadoochanii walii wal qabate shakkaman to'annoo jala ooluu fi adabbii cimaa isaan immoo mudachaa akka jiru immoo himameeti jira. Haleellaa diroonii Tigraay keessatti raawwatameen giddugalli ayitii barbadaa'e naannoo Tigraay keessatti haleellaa diroonii raawwatameen giddugalli teekinooloojii odeeffannoo fi qunnamtii deeggarsaa fi baankii idil addunyaa ijaarame guutumatti barbadaa'uu isaa gabaafameera. Giddugalli bara 1999 irraa eegalee barattoota naannichaa 500 ol ta'aniif leenjii barnootaa fi kan kennaa jiru tajaajila keessatti kan ture ta'uu isaa himameera. Haleellaa kanaan immoo bu'uuraalee giddugalichaa guutumatti manca'uudhaan
tajaajila barnootaa fi leenjii teeknooloojii barattootaaf kennamaa ture addaan cituu isaa gabaasichi eereera. Giddugalli barattootaa naannichaa dandeettii teeknooloojii fi IT akka horatan keessatti gahee olaanaa qabaachaa turus immoo himameeti jira. Tokkummaan Islaamaa Idil Addunyaa 40ffaan Taareenitti ifatti baname. Konfiraansiin Tokkummaa Islaamaa Idil Addunyaa 40ffaan magaalaa guddoo Iraan Taareen keessatti ifatti banamee jira. Konfiraansii kana irratti immoo hayyoonni gara 600 ta'an kan hirmaatan yoo ta'u, keessummoonni affeeraman biyyoota 40 irraa kan dhufan yoo ta'u immoo pirezidaantiin Masuud dabalatee himanitti jiru. Konfiraansiin kun immoo namoota beekamoo Islaamummaa Iraaq, Paakistaan, Turkii, Libaanosii fi Afgaanistaanii fi biyyoota galoo galaanaa irrattis walitti kan fide ta'uu isaa himameera. Pirezidaantiin Iraan Masuud konfiraansiin Tokkummaa Islaamaa Idil Addunyaa 40ffaa Taanee irratti geggeeffame irratti immoo biyyoonni Islaamaa garaagarummaa isaanii cinatti dhiisanii tokkummaa siyaasaa, nageenya, daldalaa fi dinagdee isaanii cimsuudhaan akka qaban waamichas dhiyeessan. Pirezidaantiin haleellaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwachaa jirtuun balaaleffachuun Iraan ofirraa ittisuuf immoo dandeettii guutuu qabdis jedhan. Akkasumas immoo biyyoonni Islaamaa nageenya isaanii cimsachuuf biyya ollaa isaanii irratti immoo hundaa'uudhaan yookaan immoo biyya Islaamaa biraa irratti haleellaa raawwachuuf akka hin fayyadamne hubachisaniiru. Gama dinagdee biyyoota 57 qabeenyaa fi gabaa olaanaa qaban immoo daldalli isaanii keessatti muraasni ammoo qofa waliin isaan gidduutti kan raawwatamu ta'uu isaa eeruudhaan daldalaa fi tumsa dinagdee biyyoota Islaamaa gidduu jiru guddisuuf hirkattummaa biyyoota ollaa hir'isuuf barbaachisaa ta'uu himaniiru. Walumaa galatti pirezidaantiin Masuud biyyoonni Islaamaa dhimma nageenyaa qofa osoo hin taane dinagdee fi daldala irratti immoo tokkummaa isaanii akka cimsatan immoo waamichas dhiyeessaniiti jiru. Balaa lolaa Neepaalatti lubbuun namoota 170 galaafatuun himameeti jira. Neepaalatti balaa lolaa mudatee lubbuun namoota 177 yoo galaafatamu namoonni 800 ol ammoo achi buuteen isaanii dhabamuun himame. Balaa lolaa cimaa naannawaa bulchiinsa Tibeetitti mudate kanaan immoo manneenii fi riqichoonni hedduunis immoo manca'aniiru. Balicha hanga ammatti namoonni 177 yoodhaan 800 ol ammoo achi buuteen isaanii dhabamu poolisiin biyyattii ibseeti jira. Lakkoofsi namoota du'anii dabaluu akka danda'u immoo himameera. Haalli teessuma lafaa magaalattiin Tibeetii fi rooba cimaa walitti fufiinsa roobeef hojii lubbuu baraaruuf immoo gufuu ta'uu isaa eerameera. Balaa kanaan immoo lammiileen biyyattii dabalatee lubbuu daawwattoota Hindii, Ameerikaa fi Ingilizii 100 ol darbuu isaa himameeti jira. Hojii lubbuu baraaruuf immoo biyyoonni hedduun ogeeyyii gargaarsaa ergaa akka jiran immoo BBC'n wabeeffachuun ibseeti jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hanga ammaa waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isin jecha JMN subscribe, like, share gochuu yaada qabdan komentii irra nuuf kaa'aa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Galgala gaarii.